مين تكاني عك وانتتي بوا على فبوا نفبوا ركول وياتي جنانا كما تجتي تنبويا يتفوفي lamaan dhaabadha wetaanqaalii keessa biyaa lamaanuu dhaabatu taa'ee lamaan dhaabatuun keessanuu isin kabbaruu danda'a waan ta'eef lamaan dhaabadha. lamaan hin dhaabbanne numan taa'e. Teessanii bareeda. Eeshi. Yaa Rabbi yaa nu gargaareeti. Asii kibannaati bishaan natti siqe. Ammallee dafanii haasa'an bara obsaan qabanii yaa. Obsa dubatina. Jaalala dhugaa yoo nama qabe akkana nama godha beekani. Qabbantan akka xoo'aama. Sanuu sa'a digirii meeqa jiru kanaan. Makush. Har'aa wanni nan sitti murifee yeroo dheeraadhaaf wanta na keessa ture siifin himadhee yeroo maraa ni sodaadha. Garuu har'a ammoo natti ulfaate jennaan siif himuudhaaf murteessee dhufe. Kanaafiyyuu yeroodhaan sitti hima jechaa ture sanitti akka saahibummaan keenya hin banneef akkasuma erga qaalii kana siif hime boodas akka narraa hin mufannee homaa natti hin jenne abdii sirraa qaba. Kanaafin guyyaa har'aa sitti himu dhufe. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jaalala jechuun jaamaadha. Kanaafiyyuu jaalala jechuun gowwaadha. Gowwaa nama gooti. Kanaaf ani dammoo baay'ee si jaaladheera. Baay'ee takka hedduu. Amma maayini sagalee guys sagalee kiyya jiru. Baay'ee si jaaladheera. Akkuma beekamu ati nama qabsa. Ati miirri amma natti dhaga'amaa jiru kun sitti dhaga'amu dhabuu mala. Ana garuu wanti natti dhaga'amu akka hedduu si jaaladhe si malee jiraachuu akka hin dandeenyedha. Kanaafiyyuu baay'ee takka si jaaladhee jira. Akka deebii kana naaf deebistu qaalii gaariidhaan abdii sirraa qabu. Har'aa fi ibsi kenna qabu. Oromiffaan minna miira keessa jira lafa dhahani. Yaa Oromoo asli dhaboola adamam yoo lafa dhoyte. Haram lufti. Maal qaba silaa keessa dhufanii? Makush. Maal si uggure? Rumate, hinfite. Lume? Lafa dhoyte bishaan sin naqanii si kaasaa jiran moo akkam?
Wayne. Ay. Fi kennaaf deebinaa deebi'u yaa Oromoo. Koyati gaaffii na gaafatte moo? Gaaffii isin gaafanneef deebinaa deebi'u. Ibsa dhiyoo gaaffii na gaafatte moo? Waa'ee jaalala ibsu jirta jaalalli jaamaadha gabaa nama gootitti haasawaa jirta. Yoo jaalala na gaafatte na gaafanne. Andi ati jaalala. Lan gaafanne yaa. Kana baade nama qabsaa karaa jaalala gaafatuun. Bika dhamiin na gaafatte mee? Jaalala yoo ibsituuf kitaaba dubbisaa dubbisee. Andi hin dheeresti. Bakka jettu sana yaadachiisi. Sanuma si haadha sanuma haa deebistu bakka. Kaas laa yookaan saanii deemaa jiru. Inta wallahi. Ammallee yoo dubbiste qabsoora jira si. Nu qabsoo. Nu qabsoo jaalalaati malee qabsoo karaa cufarra hin jiru. Maa jechuun. Okay, si deebisa obsi. Assalamu alaikum. Numoo warra san wa alaikum salaam. Ustaaz. Ustaaz hin jennu. Ibsa. Oi. Ibsa assalamu alaikum. Subhanallah. Salamtaan uga ajaa'iba adeer. Qabsoo keessaa akka nama golgaafattan. Warri guutubaaf dhaabatullee akkana salaamtaa naman gaafatu. Maakida. Imalli sa'allu waa imalli sun mal. Sagalee biyya ni jira. Inni kan kee maaf ragadaa? Itti dhiisi dhimma isaati kenna dubbiin oluma. Sagaleen kiyya jira guys. Sagaleen kiyya jira hin jira dhaabee.